السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دقيساني السلام عليكم ديبينه بري فما أما أنت نسري سنة فكاتي مي بلسخية لا لما أوكي شير ولي قد بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا بارك الله فيكم. الرجاء أكت سين الله إنكمنو أكت دوبن الله إنكمنو يوخا لايفين تم فايدة كباتي متيجو أرانا ما توصل تركما فسرت تحسوينا ماله وان سلاحا سون الله متي من مسينا بارك الله فيكم بلين هي يشر ولي ولا شير ولي ولا بارك الله فيكم. Indah gama miti. Arraga bakka ilmi namaa itti wal arguutu Facebook irra jechuudha. Facebook irratti haasofna malee afaan qabaaneetillee hin haasofnu. Yoo Facebook kana faayidaa qaba jenneetillee wallahi yeroo Facebook illee haasofnu miti jechuudha. Afaan ittiin dubbatanuu hin qabnu. Garuu bakka namni xaraan tanatti argamu keessattuu biyya alaa tanatti namni akka jirutti waan social media kanarratti argamuuf jecha namni hundinuu ammallee sababa corona virus kana waan manatti galeef jecha asuma keessaayyuu wal agarra jennee asirratti haasofna malee yaa Oromo wallahi ranta garaan hedduu nama gubataa jechuun waa'ee ajjeechaa obboleessa keenya waa'ee Hacaaluu Hundeessaa irratti jechuun nama kana amantiinillee nu takkaa miti osooni fi amantiilleen garagaraa osooni fi teessumtilleen garagaraa wanni arraan tana anaa fi isa walitti qabu maali jennaan obbolummaa dhiigaati jechuun saba tokko afaan tokko dubbannaa biyya takka walitti qabnaa abbaan keenyallee walitti tokko jechuun waan Oromoo taaneef isa kanarraa haasawuun dirqama taati jechuun arraan tana ilmi namaa eeganii fi dhalatee ilmi namaa hundinuu islaamummaa dhalataa eegasii ammoo kaan amantii islaamaa itti fufee kaanillee waaqeffataa tahee kaanillee kiristaana tahee amantii garagaraa namni hunduma hordofa jechuun ammoo walitti deebisnee wanni nu kana walitti qabu maali jennaan Oromoo takkitti walitti qabnaa jechuun nuti Oromoodha. Afaan dubbannulleen afaan Oromooti. Biyyi himannulleen biyya Oromiyaati jechuun. Kanaaf obboleessa keenya kana ajjeechaan arraan tana isarratti gaggeeffamtee saree hokkistiin ajjeesan jechuun namni nama tuffatu wuuba arkeen darbata. Nu kana waan arkeef jecha waan fedhen darbata bishaan hangam takka gaffagaataa jennaan yookaan hooriin hangam takka gaffagaatti jennaan dhagaa itti darbii laalii jaan jechuun dhagaa itti darbii hagam takka bishaan kun gaffagaataa laalii jaan jechuun ummanni Oromoo arraan tan hangam takka sossoa hagam takka ummanni Oromoodha waa'ee ajjeechaa Hacaaluu kanaaf je'ee sossohaa jaanii onnee teenya dhadhaawanii ilaaluu jiran jechuun kun fakkeenya malee Hacaaluu qofarratti illee hin ooltu. Arraan tana waraabessi diimaa nyaatee adiif illee ni ta'a. Hayyoota hedduu biyya keessaa qabna biyya alaatti illee qabna ija ummata keenyaa jechuun ija mataarratti wallaanan
ija mataarratti wallaalan jechuun kanaaf arraan tana yoonii fi Hacaaluu Hundeessaa kun jechuun akka nama Oromoo tokkotti akka nama gootaa tokkotti gizeen fi Hacaaluun nu keessaa gizeen fi dabre gizee Hacaaluun gizeen fi du'ee waan hedduu ummata Oromoo kana iboodetti isaan sakhaaluu barbaadan irraa himi jechuun namni nama tokko katti immoo hatu nama ajjeesuudhaan miti nama wajjin jiraachuun ni danda'amti nama kana tolatti ooltee waa addaan sheer godhattee nama kana wajjin yeroo dheertuu jiraachaa nama kana akkasii gabroonfatta malee ijatee mataa kee keessa guusi garafaa oolan gizee fi jabaa kee ajjeesaa oolan gizee si harka kolaasan waan adda addaa godhan si jibbisiisanii jechuun waan kanarraa hoo akka ilmi namaatiin duunetti dhaqanii rasaasaan jechuun rasaasaan wayitanii fi dhaqanii onnee isaa gubbaa gizee fi dhawan Oromoo guutuu tuffii ummata keenya irraa qaban irraa malee waan biraatii miti jechuun isarra fakkeenya malee waan biraatii miti fakkeenya wanti akka gizee dhuftee teestii waan namarra godhanii jira akkuma uummanni adiin kun jaan dhukkuba koronaa kana dawaa halkanne jennaan Afrikaarratti teestii haa goonuu jaan Afrikaarratti teestii goonee laallaa dawaa dhukkuba koronaa kana teestii goonee laallaa jaan akkasitti uummanni Habashaaleen irraan tana eenyura teestii godhan jechuun uummanni Oromoo kunis sosohu hayyoonni isaanii ni ka'amoon ka'anii hagam takka hertibiitiin onnee keenya sossootii eenyu laalan jechuun Hacaaluu sigaltee dhoonii laalan ati jaalaltii arraan tana ummata Habashaadhaa onnee teekee keessaa qabdu hagam takka nama meeqaatu magaalaa ta'uudhaaf warra magaalaa fakkaatuudhaaf afaan Amaaraa malee dubbatu Amaaraa wajji malee nyaatu Amaaraa wajji malee dubbatu Amaaraa mattaluun akka waan taqaddumaata akka waan dura deemuudhaa kan nama fakkaatu jira sammuu namaa keessatti jechuudha amma ijoollee Oromoo hedduu jira hatuffii ummata Oromootirraa uteela mana Amaaraa malee nyaanne buna mana Amaaraa malee warran dhuunee jira jechuudha ati isaan kana guddisu jirta isaan ammoo ikoonomii sirraa nyaataa buna isaan biraa dhugaa nyaata isaan biraa nyaachaa gidee gabbaatee quba sillaatan jechuudha quba sillaatan akkatti raadiin egartaas hin jaa jechuudha as keessatti illee beekee jechuudha magaalaa amma keessa jiru tana keessatti magaalaa Austraaliyaa tana keessatti illee bakki namni keenya bunarraa dhugu bakka namni keenya nyaatarraa nyaatu uteela isaaniiti jechuudha keenya immoo ni banama ni cufama maaliif namni keenya nama keenya guddisuu hin beeku hagan takka nutiin kun onnee keessaa ummata kana qabna jechuudha ummata kana siidaa isaanii buqqisuun ummata kana sigaltee gaa deemnee guyyaa tokko hoo jennee hiriira baanee deebuu miti jibbaa isaaniitii fi ummata kana hariiroo isaanii dura onnee keessaa if baasaa jechuudha yoo dhugaa walitti himne yoo dhuguma saniin Oromummaa san qabaatan taatan wanni ati akti gootu wanni ati mattaltu wanni ati fakkaattu maalimee gizee hundaa'u isaanii fakkaachuudha bar uffata keessatti haa taatu aadaa keessatti haa taatu warra magaalaa ta'uu keessatti haa ta'u namni barra warra magaalaa ta'uudhaaf afaan Amaaraa takka lama indeenash salaamna isin jaa jechuun kanummaan dhiiraa kunu taqaddumaa ta'an ummata hagan takka si tuffatu ummata kanatti ati fakkaachuu jirtaa jechuun subhaanallah mee ajjechaan irraan tana obboleessa keenya Hacaaluu kanarratti nuuf hin gahu jechuun hagam takka nuti isaan kana kabajaa jirra hagam takka immoo isaan nu tuffachaa jiran jechuun gurbaa kun nama dheengadda masgiida mooxaa kanaannoo Amaaraa keessa jiruufillee jechuun maallaqa guddaa san kanne deebisi ammallee gaa ummata keenya buqqee Somaaliyaa irraa ol deebi'ellee ummata sanillee dhaqee bira dhaabbatee subhaanallah hagas takka fi qabee garaan isaa sigaltee Oromummaa waliin qabnuuf jecha hagas takka siif hadooda jechuudha yoo amantiillee gargar taate dhiiga keetii walitti tokko foon keetii walitti tokko abbaa keenyaa walitti tokko subhaanallah cooraan namaa ni hadoodaa jechuudha arra waan keessa oolle wallaahi numaa hun qabnu arraan tana guyyaa arraan tanaa jechuudha akkatti oolle numaa hun beeynuu jechuudha sheer godhaa barakallahu fiikum waliif sheer godhaa hin beekuwan jechuudha waan arraan tanaa maaliif yoonii fi dhuguma saniin Oromoo ati taatee qaama kanaatu si suuqannaawaa jechuudha qaama kanaatu suuqannaa wallaahi osoo feeteen tahin jechuudha osoo feeteen tahin
sababa nama ilma namarratti waan akkasii yoo dalagamee laalaayise ilma namarratti ilmi namaa kun obbolummaan isaa hedduudha. Obbolummaa akka ilma namaa walii galatti qabna nuti kun dura adiin jenne gurraacha hin jenne faranji hin jenne nuti hundi obboleeyyan maaliif kulluna min aadam wa aadam min turaab cufti keenyaahu aadam biyyeesan aadam abbaa keenya biyyeesan isarraa argamne aadam immoo biyyeerraa argame yoo ilmi namaa tokko karaa kana gubbatti kufe yoo lifi rakkate yoo miskiina ta'e hagamta akka gargaartaati lafaa kaafteeti sababa ilma namaa ta'eef jecha isa kana gargaartee isa kana nyaatatti kanitee lubbuu tana gaddeebistaa jechuudha. شير قد بارك الله فيكم لبونا ما تنقدي بيستا مالك أبولما إلمنا ما نخيس جرجي وماني تيوان جامسان نما تقول أن إلمنا ما خلني خبرنا إتدي بسي أمل له أبولما شني يقع أبولما إيجان جدو جرران تناجيو أوروبون فيتو سلالي هاتاتو أوروبون فيتو واقفتا هاتاتو أوروبون فيتو كريستانا هاتاتو أمتا خنمات تولدتك أبا أمانتيلين غرغر يوتا هاتي أورومو كريستانا جان Oromo waaqeffataa jaan Oromo Islaamaa jaan laal shanyiin takkaa jechuudha. Ummanni ammaan duraati illee nabi Allah Nuuhi haa taatu ummata siyaltiin ummata aadaa taatu waan rabbi subhanahu wa ta'ala quraana keessatti واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف جبر واذكر أخا عاد أبليس خيسا عاد ينجو إذ أنذر قومه بالأحقاف بك أحقاف جامد أبليين ساتف دينيني جايجو أيني نبي الله يهود أمة ساتف هود إسلاما أمني هود نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متارسا إسلاما أما أمني نت أرقمه أمة كافرات خان كافرته خان إسلام يونفي تهله ها ما لجلجو وما تكلي إنكابو ربي سبحانه وتعالى خفلك جلشا خفل جلسا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أكن جي رسولنا عليه الصلاة والسلام يا محمد أتي خفيتك جلجو هندن ديسو أناتك جلشا إنك لا تهدي أتي أمون ما يامتهاجي إلا حتى يرقم ربي عليه الصلاة والسلام أمة عربا خنا يا مقفات الرجل حقا جلشو الله أمة عربا خيسا كريستان الجرى خامنتين بيني جرا خواتك كم بيني جرا خفاتيان بيني جرا ومني عربا خامل لي مكاني سات اللي نتيوني في الالت عمري في أكرف كاتا أمو يندي كريستانا جرا سبحان الله يا والله لفتنا فوجيشو مالف ربي سبحانه وتعالى ظلمي غنا إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا ربي نجو سبحان الله عن ظلمي حرامين قولي والميت آخر وان ربي جب مال جنة ميت هذا جيجو والميت دان حرامي لبوتي يرتو حرامين قولي يا ربي المين ما هو والمينو وان في السياسات دا لقي أمو والميدين بيتي فرنجي ورقدو تنكتان انت قدت المنا ما غنى هميتو جيجو شرقو بارك الله فيكم والميدون غاري ميتيجو خربي متى إسارتو ظلمي غنا ميتا غنا حرام غودي أدي سببا دانغارتي أدي سببا بيجرتي لبونا ما تكباسون ربي برتي أكمل جبدو نمني وان برا حاول غودو حاول خمتو حاول الربسو سياساتي نما خنا وجين مناقشة غولي ولولي أمو لبونا ما باسون بيجبدو لجيجو أمو لبون تينيا تتيچان كتي أرانتنا سببا نتنجارمين sababaan ati tokkon tahiniin sababaan ati waljala yaa'iniin faayidaa dhuunfaa keenyaatiif faayidaa ummata keenyaa dhabaa jirra wallaahi ani mataa kiyyaa yoona fi faayidaa tiyyarraa gabbu'e yoona gatii irraa gabbu'e ani dhabee ummanni kiyyaa harkatu yoona finje maqaa kee ol kaasuu miti eenyummaa kee ol kaasi oromoon tokko taatee waljala yoona fi deemtee kursii tiyyaan dhabaa marrekhiyaan dhabaa ifirraa yooni fi lakkifte wallaahi arraan tana xiqqeenya arraan tana nu mudate kun abadan nu mudatu jechuudha. Bishaan hangam fagaataa dhakaati darbii ilaalii jaan ajjechaan isaa arraan tana isarratti raawwatamte tun khabiraatillee ittuma fufti jechuudha. Asirratti hin dhaabbattu fakkeenyaaf silaalu jiran jechuudha. Kanaaf kun xiqqeenya obboleeyyan kiyyaa wanni ati godhuu qabdu maali jennaan dhugaa arraan tana namni emotion teewaan adda addaa dalaguun ni mala namni kaan sigaltee siidaa adda addaa caccabsa
قالوا تيل ساني تجوبا نمني جزيني في آره وانا الدداغودا سني أسيتي واني دندامو مالي جنان أتي بلان الإيرا لفخايته إسان خنا وجين على كانتي مرمته دورا جبان ها نمس جبو أسخيصا سيبه لقبتي irra guddaan keenya ni jibbira jenna malee dhugaa saniin jaalachuu jirra jechuudha. Loqotni kee haram dhiyaata, karaa afaan isaanii dhiyaata. Ati magaalaa gizeen fi ta'uu barbaatte warra magaalaa jechuudha. Afaan Amaaraatti ko haasoo qabda. Afaan Amaaraa gizeen namni kun battale. Uffata keessatti, bakka bunarraa dhuguu keessatti, isaanuma kan afaan gizee deemaa oolte ati warra taqaddumaata warra magaalaa fakkaattaa jechuudha. Oromoo tanarraa achi maxxana ganda ummata habashaa kana fakkaachaa dhufnaa warra magaalaatti hejaama jechuudha. Gowwa aqliin maa hun qabdu jechuudha. Nama keetii dhiyaatuun guddina. Nama keetii wajjin gatteessee furmaata fiduun guddina malee isaaniin dhiyaachuun guddinaa miti. Isaan silaalaniiti garaa kee gizeen fi si arkan qoricha siiqotan jechuudha. Qoricha siiqotan akkuma maanta na caaluu as baasanii garaa isaa laalanii waa hunda godhanii eega keessa baran booda dawaa isaa qoran kana subhaanallah. adawwinte yookaan diinni kee hanga garaa kee arkutti si waa godhuu danda'u beeki. Hanga waan as keessa jiru waan garaa kee keessa jiru hanga si beekutti nama kana firraa sodaata. Gaafa ammoo si bare gaafa waan nama waan nyaatu beekan waan gattaa'uun gaafatanii itti Oromoon jechuun waan si garaa jiru gee si bare atiin kun nama luyna nama jabaadha nama kanaa gidee si bare qoricha si qota jechuudha. Haga duraan addaan fagaatte takka diina keetii wajjin addaan fagaadhu waan daleedu dalagi. Isaanin maxxantee ollaa isaanii taatee buna wajjin dhuyde aboo balgaanutiin kun tokko Itoophiyaa takkitti wajjin qabna gizeeniif jettee qoricha siiqotu jiranii jechuudha. Ilkee adii si garsiiseeti boolla si gaffageessu jiraa jechuudha. Harree fi waraabessaa wallolee jaan jechuudha. Harree fi waraabessa. Sheer godhaa baarakallahu fiikum. Harree fi waraabessi duraan waraabessu kun harree tani sodaataa jaan akka malee sodaata. Waraabessi harree ni sodaata. Gaafa dur keessatti jechuudha. Maal beeka jennaan gaafni harree kun gurri harree kun maal seenni gurri harree kun gaafa see nama dira see kana maan dirutti fakkaatte jechuudha. Kana boodarraa harreen itti siitee waan jettee ni bargaa kuwaa gaafaa miti kuni bar khalloodhaahi jetteen jechuudha. Arra ummanni Oromoo wallaahi billaahi sammudannee jirra. Khaalaa hundi galee hayyuun keenya galee doktorri keenya galee warri siyaasaa hundi galee kaduraan diinni ala sodaachuu jiru garaa keenya hundoon harkanii akka fedhan nu godhuu danda'an ammaan tana jechuudha. Mee arraan tana hayyuun Oromoo ummanni Oromoo jabaan hundi eessa jira biyya jira. Summi takkaan addunyaa tanarraa galchuu danda'an xiyyiti takkaan jechuudha. Waan hedduu nama boochisu waan hedduu nama rifachiisu jechuudha. Billaahi alaykum. Kanaaf garaa keenya gizee nu arkan malee diinni nu robba'uu hin danda'u. Yooni fi nu beekan malee diinni qoricha siqotuu hin danda'u. Garaa kee dhooyfadhu iccitii ta'e dhooyfadhu waan dalaydu gowwaan keessa haadha waan biraa dhiisi jechuudha. Aaqila ummata sintahin ummata saba biraati wajjin mari'achuurra namni kee kafoon keetee kadhiiga keetee si haadha gahu isaa wajjin mari'adhu jechuudha. Maaliif guyyaa tokko si fayyada namni kee diina sarratti hin eegu siif hadooda akka arraanta nuti walii hadoonne kanatti namni kee guyyaa tokko sumaaf hadoodaa jechuudha. Mush amantiileen gargar haa taatu biyyaan gargar haa fagaattu sababaa dhiiga Oromummaa walii qabduuf jecha arraanta uummanni Oromoo addunyaa tanarraa waan oolee bule wallahi billahi hin qabu jechuudha. Waan goonuu hin qabnu namuu biyya fagoo jira. Garuu waan silaa godhamullee sooshaal miidiyaa gubbatti naasawina. Akka dhugadu qabnaa siidaa karaa caccabsu qabnaa siidaa ijoolleen haa caccabsutti dhiisa. Ammoo namni islaamataa qabdan warri silaa waa dalaguu dandeessan mana duubaan sooshaal miidiyaa irratti haasawina waan godhuu deemtan. Waan torbaan kana gootan arra sooshaal miidiyaa gubba gizii haasawitan duruu bakka san dhaqanii isinii qophaawan. Akkanaa miti. Mana duubaan karaan itti wayin haasawanni jira warri silaa namaan deeman hundinuu osoo sooshaal miidiyaa gubbatti OBN gubbatti haasoo osoo hin taane mana duubaan waan dalee dandalaga hojii dalagamte qofa diinni haa argu jechuudha. Era guddaan nama ammaa tana Facebook marra bahuudhaaf jecha waan silaa godhuu deemu hunda qeerroo akkana ta'a qeerroo bakka kasii cufa bakka kanaa maal godha oggooti Facebook irra baatee bakka kanaa cufaa jette nama biraanii gaafa duru bakka san dhaqee waraanaan dhukkeerraa kaase.
karaa biraa hedduutu jira jechuudha. Karaa nama kana keessaan qunnamtee waan silaa godhuu barbaadu san galmaan gahuu dandeessu godhi malee Facebook irra baatee ummata keenya waan akkanaa godhaa jechuun isaaniif furmaataa miti. Wallahi isaaniif furmaataa miti jechuudha. Kanaaf ummata keessaniif ummata keenyaaf yooni fi hadoonne xiqqaarraa kaasee hanga guddattee namni kun dhugaa saniin jechuudha. Dhugaa Oromummaa saniif jecha yoo horii taates baasu, yoo lubbuu taates baasu, yoo dhugaa wal jaaruu taatillee wal jaaruudha jechuudha. Takkitti har'aan tana hacaaluun duniyaa tanarraa galee ati har'aan tana jirta boruun jirtu. Lubbuun dhalattee du'anumaa hin ooltu beekaa takkata. Kullu nafsin dhaa'iqatul mawt. ولنبلونكم يا رب إسلالو تينيا جاب ربين المنما خنا حمتو تفني خيري تفني دوء تفني وانا الدات الاسني خنا لالو تينيا جا ربين هنقاتي صوصو تتكا هنقاتي جبهة تتكا ربي اللي سوى جنجرا بيخي جيجو يوتي هنجباتين يوتي نمخي هنجارتين ديني خراق بات سنياتا يا ربي غيدواي قرر انتاتو جيجو ربي القرآن غيسا وانجو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا يا رب إفيد الدبني رب سكبا قري قبادي بني جني ندر بن جان رب قرآن خسد دبتجر والذين جاهدوا فينا جي والرين جباتا لنهدينهم سبلنا خرر خينا يا رب مال جبينهم مال إبادة خيستي إيكونومي خيستي والجارو خيستي وان هدو خيستي يوني في أتجابات نوتي خرارة سخينيا جا ربين شوف يوم بوف مالا فتت ملكي دوايت تقرنا لكي نوتي سيالتي بيتو درانو تينيا لكي مليانة شانتما لكو سارين دادتين لكو سانماهم دادتين لكو سرائفين خاين ومني صحابة وني سانة تجابا مالي جنان هدو من الرقافة إفخاين جابا قافة هنين نيادتين قافة حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا يا ربي نجو إذن هدو من الرئيف خيسا هدو من خين يهنغانا لكوسي خين يهنغانا جتنيتي قافة لولا بدري أمو لكوستك على أمو تنيجي أمو أسدي بسانيتي هدو من ساني الرئيف خاين قافة هدو من خيتي تركتي أرمون هدولا أرمون على بهتي هدولا هدو من الرئيف خاين ما درف خيس جنان خير خيس ربي خواد لقونا مواتقه نم أمني صحابة هدون خطين أبسا مال جنان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة جماعتكو جماع قدوش أبسا مليونتك مليون قداب الجمالة مليون قدان هنگا دمك والكتاوي وآوفتي نجبات جيجو خناف ورنا ما انديمتن بالله عليكم وان دلي دنگما دوبات نيچو من خني بيخي ستل خرا ددات نسان خنا قلنا مودن دي سمله از غبالتي پوست غوتني في وانا كنا غودا غدي جتر بكسنتي دورا دقانيتي بكسن دقانيتي سان خنا داو جيرن جيچو بكسن هغوتي بكا كنا دقا دانغا كنا چوفا دخا خرا رغورا وانا كنا سيدا كنا جابسا جتي اسرتي همته ديني دقيتي بكسان قباوه أصو إساوان سنين بلسين أمة خيني بلسا جيجو خرابيراتين أصو ديني سانين كنمني أصو ديني سانين دقيني إرد لكو قبدا جيجو مالي فيسبوك راتي أكوب مني خيرو مهم قدين لفجال هوا دلقي يوا إرقيتس أكرم لسين دقينيت يوا جارتس أكرم لسين دقينيت فيسبوك قباراتي واني حاسواني في واني جلان دلقان أد جيجو مي أمة ربون تهين ومتى أفهم براه هندينو وني فيسبوك الرافي سوشيال ميديا الرخاص وانت برا تعمول فجلان إسان هذا هدان تبرا جيجو الكي دي سيجر سيسان الكي دي جيجو أمو إسان هذا فوجر لفجلتي أتلنا كسي بالشاتشو قبدا نمني غافة بالشاتة حاسو ديكاتا دلقا قدتا ملا أكتيفيستي الدماجون فايدان قبدو شيني الدماجون فايدان هنقبو أنتني أنت أبغى نتونا جاتشو شيني الدنيا را دبته كتوميتي كيسي الدماجو ميتي كيرون الدماجو ميتي نمني خوادة لقونا ماتي كادا جاتشو هدوم منه هنا كان بس نديني جاتشو لفجلان يوني في وادة ليدي أمة خيتي في دلقي مالي أسقبار رباتي أمة خيتي اللي هم في سيسين بالله عليكم والله أرانتنا واني أرانتنا دلقمي قلنا يتنجي خيسان وما هم بدو جاتشو ونتنجي خيسان بدو
kalma namaatti jechuudha du'a saree sila ajjeesan obboleessa keenya Hacaaluu warraan tan ajjeesan jechuudha achi fuudhaan mallee magaalaa Amboo geessaa jaan achillee geessinaa jaanii asii Facebook gubbaa haasa'u jiran walafaan deebite jechuudha akkuma namni keenya walafaan deebi'ee wal fixuuf malee wanni biraa takka illee dalagamaa jirtu hin jirtu jechuudha achitti awwaalame irra bareeda magaalaa Finfinneetti awwaalamuun irra bareeda garuu ummanni walafaan deebuun irra hamtuudha immoo irra hamtuun ummanni Oromoo walafaan deebuudha jechuudha yoonii fi gootichi tokkichi har'aan tana du'e kun Oromoo tana takkan godhin Oromoon takkan taatu yaanni tokkichaan har'aan tana inni irratti du'e kun yoonii fi Oromoo tana walii galchee warra siyaasaa kana mataa walitti qabee faayidaa fi gatii irraa bu'anii jechuudha namni bar tafii tanarraa bu'uu dadhabee bar nama dubbachuun hedduu bareeddu Oromoo akkana ta'a Oromoo waan akkana godha jechuun easy laaftu ammoo lubbuu ta'e tanaaf gatii irraa buutee obboleessa keetiif dura aangoo irraa gabbuutee obboleessi kiyya bakka san haa deemuun takkaa jette anaa deemaanii malee anaa bulchaa malee paartii tanaatu paartii tana injifataa malee teenyatuun lakki aboo isinummaan nuun deemnaan nutillee nun tuqinaa ifuma jala nu oofaa waliin makamnee takka taanee ummata keenya kana dabarsinaa namni jiru jiru jechuudha nutti haa idaaman nutti haa dabalaman waan jee anta al-amiir وهذا الحمير من يحمل الحمير جيجو غافني في أنت الأمير وأنا أمير من يحمل الحمير غافني أميرته أنا اللين أميرة أتلين أميرة أين يهري أوفري نمنهم دينو جدينا في أنغو بربادة نمنهم دينو أنا بلشا أنا غافه الدمات ديني دفعتي بكهنتي chance ilaallatee jidduu fudhataa jechuudha subhanallah kanaaf wanni nuti irra walloluu qabnu maali jennaan bakka obboleessa keetti amante bakka wanni kun obboleessa kiyyaa malti jettetti itti kannifirraa hafuroo furadhu jechuudha amiirummaan tun gaarii miti nama lamarratti amiira ta'uun gaarii miti waan biraadhiisi billaahi alaykum tanuti irra warra wal finnee Oromoon akkatti waliin galle duuti obboleessa keenyaatii fi duuti ummanni Oromoo sin gaddisiiftu ati aangorra wal nyaachuurra aangoo tan firraa lakkiftee mana kee ol deebitee ilmaan kee guddifatte irra si wayyaa bar ilmaan kee guddifadhu ati subhanallah ani wallahi kanaan jaa warrani fi aangorra walloloon ol deebiyee ilmaan saatu tartiiba ala bahanii ilmaan saa haa guddifatu kana baan deemu ammoo irratti haa gargaaru taa'ee gommaan buukeessin namni hamaan kami jennaan gizee namni tokko aangoo qabate rabbi waan je nama tokko gizee aangoo isaan fadhe je amiiratti aanu bareedaa isaa filaa je mush amiir itti aanaan isaa jala taa'ee hagommaa buukeessuu miti namni tokko gizee filame osoo inni aangoorra jiru nasihaa yaadiif waan akkana godhi waan akkasii godhi jiin malee eeganni aangoorraa bu'e antana duraaniin beekee bara akka inni aangoorraa bu'u gaafasa waan akkana godhen jayin النصيحة نصيحة ما يادون طلتون ما يادون إيجا أنقر نما غيسه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وليقل المنامات فو طلتو يادون أصوني أنقر جروت شيني اللي نصو شيخون ما سار جرو وري دكتورا لين وري هيوتا وري بروفيسورا أصو إسان أنقر جراني لغات تيما أتوانا كانت جرتو وانا كنا قولي أمدا خينيا فين طلتو أتشرابوي لغا ولد تجزيهم تيو من ورا بس يلتقي قافة خلني بالكاوجة أمو إيجتة غراخ خنا قوتة قافني أون أنقر رابيو أنت ندرانين بخبر جوا يو تندران بيت ما تلمين تربوتي فايدة كبابر تربوتي فايدة كبا أصوني أنقر جرو يو جتشة خنا تهمت إسا غرابر كلمة تهم تهنا إسا خنا رات كيفته إسا خنا رات فته غاري متجيجو خناف يو تلتو وليدامتن أسمع أنقر نمني خيني جرو فلو خفتلال خيسا هاتو فلو موتما أرميا خيسا هاتو فلو حق أبلي بلتو هاتو لغاجر تتهما أمتا خيتين وانا كنا أراني يوني في قوتي قولوا باتو مو أنان مبوين جان إيغن الرابو يبوت أنت ندرانين بيخيسا فتن جينا نسيا وليداما بالله عليكم خناف بليان خي والله رانتنا ونمان دبتو تكن جرتو افان كم نجنين دبنو بررا افان كم نجنين ونمان را دبنو هن جرتو جيجو مالف الرا افاني قبمني
nama silaa dubbatuutu hanurra dubbatuutu arraanta na kute jechuudha waa'ee oromummaatti nama silaa nurra dubbatu khasilaa namni dhibbita kadhume inni hafuu qabu jechuudha bar ijji namaa badurra hoshorri jechuudha hoshoraa fi hashara jechuudha warri silaa lakkoosa hin guunne kun dhume namni tokko gootni akkasii yoo nefi hafee ummata kanaafillee fayyada jechuudha kanaaf namni hundinuu goota qaba namni hundinuu hayyuu qaba namni hundinuu aalima qaba wani nama keessa jiraachuu qabu maali jennaan khannisni kun bar mootiidha qaba bar khannisni kun mootiidha qaba arra ummata keenya keessatti yoo nefi namni ulamaa'ii tokko du'i amma akka dheengaddamaan tana sheekh keenya khasuudiidha kun jechuudha sheekh Abdul Shakur Dr. Abdul Shakur gizee du'e ummata oromoo nama kumaatama irraa du'e beekhe kitaabni inni barreessu nama kumaatama nama miliyoona meeqa fayyada namni ulamaa'ii tokko yoo du'e fi namni kaayyoo du'e tokko miti namni gootaa tokko yoo nufi du'e jechisaa tokkichi aalama kana walgaa beekaa tokko du'urra namni hasharri namni waan takka hin beekne kun yoo duniyaa tanarraa galirra wayya jechuudha kanaaf obboleessa keenya wallaahi hedduu sigaltee arraan tana waan dubbannullee hin beeknu jechuudha ani hin beeku yoo nufi waan wanni dubbatan jiraatte namni gizee nefi aare fi gizee gammade waan dubbatu hin beeku jaan gizee gammadee fi gizee nefi aare waan dubbatu hin beeku sababa koronaa kanaafillee namni tokkollee gabboo hin danda'u warra garaa jiraatu miti warra ummata fiitiif jiraatu rabbiin haa godhu mi'a min jaa warra ummata fiitiif jiraatu warra biyya fiitiif jiraatu warra hadooddiin ummata fiitti dhagahamtu jechuudha warra abbaa garaa rabbiin hin godhin garaan kun sigaltee guyyaa tokko numa duuta duniyaa sanarraa jechuudha warra maqaaf jiraatu miti jechuudha warra biyya jiru miti warra biyyaaf jiru rabbiin haa godhu jechuudha maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa jaan arraan tana kan inni du'e acaaluun arraan tana kan du'e seenaan isaa gizee hundaahu namni gizee fakkeenya kaasu eenyu kaasa gootoo keessa isa haasa jechuudha gootoo keessa eenyu kaasa warra akka jaarraa abbaa gadaa gizee jee booda acaaluun deessaa jaa jechuudha dhaloota nuti beeynu warra daaddaa teenyaati jechuudha arraan tana warra umriin illee ganna 30 keessa jiru shuf namni duniyaa tanarra seenaa takka dalagu qaba jechuudha nama tokko yoo fi adattan qalee magaalaa Shaashamannee keessatti hoteela inni bade jechuudha nama nan beeku nama Naayiroobii waliin turre obboleessa keenya Xayyib jechuudha seenaa bareedduu nama ganna 30 irraa 40 keessa jiru hoteela inni achitti bane hoteela san Royal Grand Hotel Shaashamannee keessatti jechuudha mee hoteela hangam takka bareedu ummata keenya fakkeenya ta'e ummata keenya bakka bu'ee magaaluma Naayiroobii dalagate gabbu'ee waan san dalaga jechuudha obboleessa keenya Xayyib illee rabbi haatiisu jennaa jechuudha akkanatti ummata keetii fakkeenya ta'uu qabda umriin heddummachuun faayidaa hin qabdu ama 30 keessatti illee waa dalaguu ni dandeessa ama 40 keessatti illee namni waa dalage hedduu umriin dheeratuu fi miti hedduu barachuu fi miti namni lakka baratu gariin dhamaa'u gariin namaa lakka waa baratu ni beekan rabbi waan takka raafuudhaan seeyaa ni dhamaa gariin jechuudha gariin ammoo wahuma waa xiqqoo baratee rabbiin fahmii isaa kannee akka ummanni isaa kun isa dhagahu godha khutuma saddeeq qara'ee kitaaba diinillee yoo taate kitaaba waa xiqqoo qara'ee akka namni kun gurra isaa kan nu godhaa jechuudha maaliif ni beeytanii wanni namni ilma namaa kana gurra kan nuuf maaliif meesiniimu waan jaan bakmaaqsa keessatti ummanni arabaa waan jaan kitaaba sigaltee gaafan arabii kana hedduu dubbisaa maa kharaja min allisaan laa yablughu al-adaan jaan wanni ati fakkeessaadhaaf haan arkaniif nama fakkaatuudhaaf arraba keetirraa dubbattu gurra namaan dabartuu jaan hoggusuma barakas jee bar hayyuun keenya tokko sumaa jaan jechuudha yeroo saniif siif jaan walaakin maa kharaja min allisaan laa yablughu al-adaan maa kharaja min alqalbi dakhala alqalb wanni qalbii irraa baate wanni onnee irraa baate oromummaaf taatus islaamummaaf taatus qalbii namaa seenti jechuudha subhaanallah milala yoo qalbii teetirraa si baate onneen ta'uu si madooyte onnee ummata keetii siif seenti bakka ati barbaadesan siif geessi jechuudha guyyaa tokko kanaaf warri arraan tana kana jechi isaanii dhagahamu ulamaa irraa haa taatu deebisi ammallee warra siyaasaa irraa haa taatu onnee irraa dubbatan jechuudha fakkeessaa fi miti haana arkanii fi miti namaan dura waan akkanaa dalagee anillee akkas haa ta'uu fi miti keessaa dhufteeti si keessaa haa dhuftu yoo sheekummaa taates si keessaa haa dhuftu yoo nufi ammallee warra siyaasaa ta'uu barbaadde si keessaa haa dhuftu jechuudha rabbi onnee keessaa rabbi nu haafetu warra asumaan dubbatee
gabbee sigaltee aboo gartee ummata kaan goggole warra juu miti nama tokko jira sigaltee laa samaha allahu rabbi nutti hin godhini khutbaa godhee sigaltee gabbee aboo gartanii ummata normaan boochisee jee bar gabbee koflaa bar gabbee kofla jechuun mee inni wannichi gubbaa dhaabbatee booyeef akka namni sigaltee booyuu nama boochisuu fi malee boociftuu ni beektanii boociftuu amaaraa jechuun akka boociftuu amaaraa sana jechuun ummata akkaanti boochisee gartee hijee hummaala jechuun fakkeessaa warra fakkeessuu heddummaate irraan tana jechuun diin keessattis fakkeessuun gaarii miti siyaasaa keessatti illee fakkeessuun gaarii miti nama dubbateef illee dubbachuun gaarii miti ha dubbatu hedduutu jira kanaaf waan qalbii teetirraa baate qalbii namaa seentii jaan wanni ammoo arraba keetirraa baate gurra namaan dabartuu jaan jechuun maa kharaja min al-lisaan laa yablughu al-adhaan wanni arraba irraa baate gurra namaan dabartu namni gurratti hin kannu miiraal jecha ummanni hayyuun ummanni waa beeku ummanni waa xinxalu gidee dubbate hagamta kana namni wal jalaa sheer godha hagamta kana namni kun dubbata gatiitti kannanii gurra kannaniif jechuun namni bilaash gurra siin kannu beek namni dalagaa dhabee gurra siin kannu namni ammaan tanaa biizii daqiiqaa 5 siin kannu taa'ee silaaluudhaaf waan kee sheer godhuudhaaf waan kee dubbisuudhaaf ilmi namaa irraan tana biizii kan Facebookaan biziidha, kan Snapchatiin biziidha, kan businessaan biziidha, kan dalagaa keessa jira namni bakka si kan nuun jiru. Garuu yoo ni fi'ate immoo onnee uummataa keessa jiraatte hoo onnee uummataa keessa yoo jiraatte rabbiin yaada keetii fi waan ati feete hunda onnee uummataa si naqa jechuudha. Uummanni ammaan dura dabre akka jaarraa bagadaatii fi akka waaqoo guutuutii fi kun zamana uummanni dammaqin keessatti waan dhugaa dalagan. Wanni isaan dalagan ammoo ilaa hanga guyyaa arraatti dhugeessee jirti. Idaan garraatti wanni jaarraa abbaa gadaa faa dalagan wanni waaqoon faan dalagan wanni elemoon faan dalagan nu geesse moo nu geenye nu geesse isaan ammoo maaliif dalagan jennaan onnee keessaa dhufte gabrummaa yeroo san jirtu arkan tanaaf dalagan jechuudha kanaaf waan jene billaa Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam waj'al li lisana sidqin fil akhirin akara jebar waj'al li lisana sidqin fil akhirin je ya rabbi waraseenan dubbattu na godi jelal maal jechuudha maqaa hamaan nangalchini duniyaa tanarraa ummanni yahudaalleen Ibrahim keenya jaan ummanni nasaaraalleen Ibrahim keenya jaan shuf kana jechuun maali waj'al li lisana sidqin fil akhirin ya rabbi nama seenan na dubbatu na godin amanti islaamaa keessallee jirti beekee jechuudha mush akkanumatti ilma namaa taate duutee guyyaa sadii dubbatanii taaziyaa guyyaa sadii bichatti hin du'in la nama kana jira jechuudha irra guddaan keenya nama guyyaa sadii dubbatame achi booda yoo ilmoon sirraa hafte ilmootee mataa qaqqabatanii bareedni kun sigaltee mucaa abaluu keenyaa sanii jaan nama kanaan tahin nama taariikhni hanga jiru dubbatan ta'uu qabda waa barreessuu keessatti waa dubbachuu keessatti waa nigdii yoo taate naggada keessatti haa taatu siyaasaa keessatti haa taatu diin keessatti haa taatu nama mul'ataa ta'uu qabda jechuudha dhalateetuma gaafa duutu abaluu tokko beeytan hin beekoon warra biyya kanaa kan biyyaan siyaadata kan gosaan siyaadata gaarii miti kun jechuudha dalagaatiin siyaadatan billahi alaykum namni waa beeku namni hayyuu namni sheekhaa namni artistiin gurguddaan kun biyyaan numaa huyyaamaman jechuudha maaliif dalagaa isaaniitu biyya isaanii bira qote dalagaa isaaniitu shanyii isaanii bira qote namni waa dalagu eenyuuf dalaga jennaan ummata fiitiif dalaga ta gosa isaa firraachi kaayee ta biyya isaa firraachi kaayee bakka kana bira kutuu qabdaati jechuudha gaafa bakka kana bira kutte namni hundinuu sigaltee xiyya siin jaa jechuudha namni nama gaarii ni fadhaa beek nama gaarii illee hin jibbina nama seenaa gaarii dalage keenya jaa jechuudha namni keenya ammoo yoo nafi xiqqoo diimatellee namni kun arabaan siyaa jaa yoo xiqqoo sigaltee warra magaalaatti yoo ሰውዬ አማራ ይመስላል ሲንጃ jechuudha አማራን siyaa siin jaa yoo xiqqoo afaan amaaraa beekees amaara si kanna yoo xiqqoo afaan yoo xiqqoo diddiimattellee maal siin jaa namni kun sigaltee araba ta'uun oolu yookaan adaree ta'uun oolu yoo ta'e afaan arabaa dubbattee bookun araba kaasiin jaa jechuudha beekaa hunda kana firraa harcaafneef hinna jechuudha subhaanallah akka inni gaarii miti jechuudha akka inni gaarii miti nama keeka waa beekullee ifitti qabii akka inni waa beekullee itti himi isaana jajjabeessi akka inni duratti deemu godhi jechuudha nama rafaa ta'uun gaarii gisee hundaa'u rafne rafiinsi irraa booda inaf jechuudha niga jechuudha tokko waan jeebeeyta oromoon rafu jirtii je oromoon hin dammaynee je lakkee kanan jiinii jeen oromoon hin rafne je oromoon rabbi haa dammaysuu jennaan
oromo laki rabbin dammaysini je maali bakana jetteen jeen oromo rabbi harafisu je namni rafi maali ni kharrafino gadani urrafne jechu osoo rafne qaata khane jechu nuti ammoo numa rafini hin dammaqini je kanaaf warra bakka takkalle yoo rafi sataate rafee yoo mo rafu jiraanno bakka takka rabbinu haa dammaysu jechu wallahi hedduu sigaltee cooraan arraantana nurodhume jira jechu wani dubbannu sinjirtu wani haasonu sinjirtu yoo du'a moolii godhu taate malee jechu du'aa walii godhu qofa nama keenya bakka jirutti وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلين قيا بكجر تمرت سندنو سينا جيجو خمجالا استرالياتس خمجالا ننجرو تنا استرالياتي في خبكبرات اللي بكجر تمرت سلام تعالى سنجلا قبان جورو يجودي فمنا قولا مالف بكت تبت ننجرتو بكت قبان ننجرتو صوبا خروناتي بيجي نمنخون قبامه مجالا أمريكاتي في مجالا الددا خسيت تنقله كنوا به هايا فلعين باهي سن اللي واتولته قالوا بكان ننجرو تنا توان بانه أمو بكجر تلت الأمسخون إيش نمجها وانو خيسو جرو جيجو هادو دي الرانتانا وبلسا خينيا حاجالو هندستاتيف قبنو خانو مسيقلتيغا إبسو دافي جيجو واني أفارين إبسطان اللي ننجرتو أسرد أبني أجيجا كنا كاري في بودنوتو أسرد تكا بودنوتو أسرد أمو فرماني سيقلتينو تي فرأتو قبنو مالي وان جامو فا دوبان هاسو دوران اللي ميتيجو قامو دوباتين ورين سلانون ديمتن ورين سلا هيو ورين سلا علمائي قامو دوباتين أكوا دلق مصبوطة جيجو أجيجان إنف جيجو نيجار بودا سبحان الله بكتكت يون أمان الرجالي تقطع كون كباني سجيسني الراس بروس إفتانيس قررنا سجيس برو نافتا أرانا جيسو خفت خان الدبرة ترتيبان دي مجرى جيجو أكيخون نيجا لبون غافل ألته دواسي بيكت جيجو خناف فاميلي سيغلتيغا أبالي سخينيا حاجالو هندي ساتيف جيجابين هاوينا أكسوم اللي أمة أورومو ولي قلت جيجو حاجالو نران تنخرادو أمة أورومو فاميلي ساقو فاميتي بيخي نمني فاميلي ساقو فرادو يجي نخجي بي فاميلي ساقو فرا هندوني غافل ألتو أمة أورومو هنداف ألت جيجو خناف أمة أورومو هندان جانا رمتي أمني أورومو هندي بكا جلتي شارك أفانا خايتو جيجو واني براتا كان جوت إلا السكوت والعمل جالي سني دلقو جالي سني تاوقو فامتي بيخي جالي ستي واندن ديسون درباتو نمي تكتيك أبو درباتي صداتا هنجامو جانا رومون جيجو خرا أمني خيسيامي خرا أمني هيوتا خيسيامي خرا دنديسون بالله عليكم دلقا هنو سنادا جيجو يو أمو قودو تندمكين أكا أمتا خيني بدت في النحات قوتينيو أوانين جورتا نمالي يو قودو تندمكين يو حالي أمان تنا خيسي جرخون أمتو مخيني في تشيسا ديمي تقوافو رابافنو حاجة ولي قال ليه وهلي قدنيه أمان تنا بكتاكا خاجان خانوتي تقوافو رابافنو يو دمكين سيخون دوغان تين يو أمان تنا لفا خانة تقوتو دوم نتاتي اتقياني أفان رساسات تقومو فايدة تكالي هنكبتو لا أجر في أجر اللي هنكبتو بيخي أجر اللي هنكبتو بكتاكا إبدو مغياني دومو قفرتي دومي سرتي ولن خاصنا جيجو يو تين قباوين أفان إبداتي والأوفم غاري متي جيجو حفورة بافنه إلكي أدي غرسيفنه جلان حاقو بوينو نمخي جارو هاتاتو نمخي برسيسو هاتاتو نقدي خيسنكو هاتاتو سياسة خيسنكو هاتاتو مسرا موتو ما خيسنكو هاتاتو اتقو باي بيتو أميا يوها بيتي توبيا أسر خايتني وان ديماني متو نمجرت forever نمجرتي بر يو أران تنالي سيلتين بلسوبين قويات تيانو خانر بريداتيني بلسومتي نمني توقو دوء نمني حيون توقو نمني جبان توقو أموت الرحمة لا بيخي نمني أموت الرحمة يوتين قباوين أوانين جو تنا راسا نمني لغي فلا وانين جو الرا يوتين قباوين اتي قباوينا اسينو دنيا قاران تنا نما جيسل لهم برودوا قار آنغورو جرو لهم برو رابوا أكرتوني بيتاني مي قار آنغورو جرو برو رابوا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كنا يا ربي يؤتي الملك من يشاء ربي موتم أبا فليفن أبي في الله هنه أهلا وسهلا هاتك أنا اليوم طلشة بل ليس ربي نسقافته خبرات اللي يو ربي خنه طلشة بريتي سقافته هاتي دي أمو صصوبة رفسا
osoo inni quban qabnetti harkaa fuudhuu qabda malee isaa akkana firraa eeguu jiru harkaa fuudhuu hin dandeessu bara dhageeffadhaa dhugaas hima isaa akkana firraa eeguu jiru ummanni Oromoo irra maalii nagabbaha hirriibni isaatii fi manaamni isaatillee guutuu kana isaa akkana firraa eeguu jiru irraa fuudhuu hin dandeessu dheeyitee seeltee mataa qaqqabattee gooftaa keenya maashaa Allah barati malee bar khabiraa tokko hin jiru barjiini qoraasiif jechuu yoo dhugaa taate jala seenii akkaataan ummanni OPDOdha arraan tanatti gahan maali jennaan ummata wayyaaneetiif ummata adda addaa kana jala seenanii sossobanii jala seenaniiti bakka kana gahan jechuu nutilleen isaanuma kanaa'u OPDO mutanaa'u harkaa fuudhuudhaaf isaan kana dhiyaannee itti maxxannee gara waraanaatiin gara ikoonomiitiin gara dalagaatiin jala seentee gaafa isaaniif irraanfatanii araqee isaanii dhugan achi dabruu qabdaati sabbaruu qabna jechuu sabbarree isaan kana raffifnee harkaa fuudhuu qabda ummata ammoo sigaltee gaa dhaqaa karaa cufaa dhaqaa maarree taha ani waan kana sigaltee irraa gammachuu hin qabu yoo dammoo dalagaa jettanillee haa dalaganii ammoo isaan kana sossobaati isaanii quban qabne isaanii rafu bira kutu qabdan dalagaanis naggadaanis siyaasaanis masaraa mootummaa seenuunis yeroo kannaaf baatii jaha taatu ama tokko haa taatu sa ummanni Oromoo ni rafe ummanni Oromoo maali jira jaanii haa dalagaan baatuufi jechuu ati duubaa ammoo waa dalaguu qabda jechuu ammaan tana beekaa keenyallee asumara dhageen hayyuu keenyallee asumara dhageen siyaasaa nuti dalaguu deemnullee asumara dhageen duba namni ol deebi'ee wanni wal mareetuu hin jiru hillima nuu kaayuu malee wanni isaa wal mareetuu hin jirtu bara wanni hundi Facebook irra jirti akkana miti taas gubbatti haasoytuu fi tamana duubaan nama jajjabaa wajjin haasoytu adda ta'uu qabdi billaahi alaykum antanaan isin hin jaagidee wanda social media kun isin sosobin kun bakkatti ol arkanii ummata tokko firaatti hijibtu ummata kan gara duubaatiin ammoo dhugaatti himtu ta'uudha qaba jechuun rabbiin laaffisee jira social media jechuun ablee qara lamaati ittiinis ni murtaa siis ni mura jechuun har tokkoon diina keefirraa muri har tokkoon ammoo waan gaarii ittiin muradhu bakka lama baafadhu jechuun tokkochuma kanarratti feesbuukuma kanarratti siyaasaa ummata akka guruu deemtullee arruma himta waan ummata keetii garaa qabdullee arruma himta no akkanaa miti siyaasaa jechuun akkanaa miti qaroomoo jechuun akkanaa miti namni gaafa dalagaa guddisee haasoo xiqqeesse qaroome gaafa iccitii gadi hin baane qaroome waan ati dalaguu jirtu namni sin beekin waan ati dalaguu jirtu waan ati dalaguu deemtu nam tokkolleen sin beekinii jechuu garuu hojiin qoftee adeemtu gaafa hojiin dalagamtee ati harka keessa haadhoo dabde bira akka ati dalee daragaan tokko ni jira hin jiru السكوت ما ندمت على السكوت مرة أكنا جي سيالتي يجو شيري خيزتي جلسوا خلرتي يعني واتكان شيء نجيبر وندمت على الكلام مرارا أموها صورتي هدو شيء نوجي وانين جلس خيزتي تكان شيء نجي جلسوا خيزتي أمو وانين هاسو خيزتي هدو شيء نكباجي أبان شيري خناف نوتيز هدو هاسورا هدو دلقاها هدو ميسنو بالله عليكم والناس قبرتي هاسونو في وانو قبان دلينو أدى هاتانو يو أنت كاس قبرتي قرتي أبا وان سن بوستو قد قرد دوباتي الاتهيمي فرماني أس قبار رمالي خريبرات اندن ديما خريبرات فرماتا قولي أسمرتي متأسيب واهندا أسمرتي ناسيب واهندا ويجو أكنا سنجا بالله عليكم مرانتنا ومهجعالو خناب جيشان أسرت تسبيه جيجو أصلا تسبيه وان هدوس يلتينا مخنا إيموشن نما قدا مالب جنان إنسان الرانتنا maybe سيلتي ونالي راموران يجرن إنترنت راموران ترخر راموران وانا ددا راموران جيجو وانا ددا راموران اللين إنسان في اللي فرمات عميت الريوم مرون بروت حاجة ماني بروت كبا يو أرانت إنترنت راموران برو كبا ومن ورمو وان دلقون مدلقا أمو إنترنت مراني مرو باتني خنرا إرن خايتين واي سوشيال ميديا تين أران تنفرها تديسي غير براتين دلقو يالي قدي سنجاقا نما قلتوفني قلتي مالف جنان إجي غارخ ندوبو وانغر تموتان في الراباساني جان إجي غارخ ندوبو وانغر تموتان في الراباساني نمني أران تنتو كومي أرومو داف أمتا خيتي وان دلقين قويان أني وادلقو نجرو باي باي نغيت يجو أكنا سنجاب الله عليكم وجزاكم الله خيرا اسم شفتنوغا بكجر تلتي حجالو هندي سانو هندرادو ايجيجو أصوني في إسلام الرانتين
osoonni fi kiristaana irraa hin ta'in waaqeffataa irraa hin ta'in nama tokko irraa hin ta'in nama hunda irraa du'e akka oromootti nama hunda irraa du'e jechuudha. Wanni walitti nu qabu maali jennaan oromummaadha jechuudha. Namni oromoon kiristaana qabdu je oromoon musliman qabdu je oromoon waaqeffataan qabdu je oromoon hin qabdu je hin jiru. Saba hundaatu waan kana qabaa jechuudha. Uummata arabaa irraa kaase uummanni arabaalleen amantiin isaanii takka qofaa miti. Amantii adda addaa hedduu qaban jechuudha. Amantii adda addaa ummata arabaa jechuudha. Fakkeenya amma nama maqaan Umarii ka kiristaanaa dhageesse fa'aati subhaanallah joonoltu. Nama Umar maqaan isaa Umar. Ati Umar maaliif beeyte jennaan sheekha beeytaa miti. Nama Umar yoo deemte kana biyya arabaa kana deemte isaas galtee kiristaana maata basra kaatee deemu yoo garte subhaanallah joonoltu. Akkasii meechu maqaan si galtee Umar kun amantii islaamaa durallee jira. Amantiin islaamaa gas sabachiifte islaamummaa duras islaamummaa boodas ni jira jechuudha. Kanaaf akkuma uummanni kaanuu amantii adda addatti qaban ammoo wanni walitti isaan qabe maali? Arabatoo walitti qabe. Nutilleen amantii keessatti gargari. Muslima qabnaa, kiristaana qabnaa, waaqeffataa qabnaa, kaan qabnaa bakka takkatti ammoo dhiiga oromummaatu nu hadooche waan kanarratti nu haasaysee jechuudha inshaallahu ta'ala. وجزاكم الله خيرا ناول فادا ناو يومان سنين جا بارك الله فيكم وبلين خيا أسرتين سنين آبا ولي في الله شير قدا وجزاكم الله خيرا أكما قالا أستراليا تيجو ورستراليا دا وان خنايتين دبر سنتو هن دبر سنتو هم بيخو أكمو مقالا أستراليا تيجو يوني في شابو ميديا اللي يوني في دبر سه فنعم ما هي واتولته هيرير مخبان إنساهو هيرير خبها منساهو يوني في بهنس asumaan isiniif ibsuu barbaadna jechuudha ifama inshaallahu ta'ala warreen Austraaliyaa keessa jirtan hundinuu isinirraa bakka buunee waan kana dabarsuudhaaf ifama guddaa isin gaafanna bakka jirtanirraa warreen miidiyaa gurguddaa qabdanis akka shabboo miidiyaatii fi kabiraatillee yoonii fi jiraate akkanii fi namni hundinuu gaddasa ibsatu asumaan isinii ibsinaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sheer walii godhaa. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يجعل سنجالة. السلام عليكم ورحمة الله.